kabajamtoota keenya nageenyi kiyya kan jaalalaa kabajaa bakka isin jirtanitti simbiranaaf haagasuun jecha akkam jirtu akkamsaa kana geessan ana bira hundumtuu nagaadha. Warroonni YouTube kiyya faaraa taatan subscribe like godhaa share godhaa nuti dabalamaa isin jecha guyyaa irraa maal qabadhee dhufe asuma iddoo biirootti yata hojii garuu jiru biiroo innaan namni tokko biiroo maali keessa hojjettettanii nan gaafatina biirootti yata namni martuu beektu uffanni uffadhee jirullee beeytanii warri beekuuf warra kaa'uu qabuuf warra karoora qabu uffanni an uffadhu kun maal akkatti uffatanii fi maaliif akka godhatamu beeytanii jechuudha. Kana jedhu garuu akkam isinitti jira ramadaanni akkuma anaa kana dadhabdanii garuu ani wanni isinii dhaamu keessa tokko rabbii madaamii akka tiyyaatii fi faamilii akka warra biroo jiru kan rabbii isiniif haa godhu ijoollee biyya ormaa keessa jirtan warri dugdii keessan isin dhukkubaa jiru jechuudha. Namni du'aa haadhaaf abbaa qabu hin kufu hin cabu cabdus ni fayyita. Rabbii gaditti tokko rabbi si jira lama immoo du'aa haadha keetiitii fi abbaa keetii fi rakkata hin qabaa jettee sun nama hin tuffatin qabe jettee hin qaba jettee sun nama hin tuffatin hin qabu jettee otoo ofitti hin gaddine bakka kana warri keessan galatoomaa isiniin jecha namatu gubataa marqaa gubata argaa jetti Oromoon. Kanaaf akkaataa nuti hojjechaa jirru nuuf rabbitu beekaa. Otuma kanaan jirru iyyuu waan nutti dhagaamee fi waan godhuu barbaannu tokko yeroo dhageenyu isiniif dubbanna. Ani yeroo kanatti hojii dhabeetiin sa'aatii kana sila hamma sa'aatiin suhurii itti nyaatan gahutti ni rafnaan jedhani. Garuu an sa'aatii kana keessatti xiqqoosii waan dhagaamee dubbachuun barbaadeeti jechuudha. So kanaaf yeroo kana keessa ilma namaa lamaan jidduu keessa gadeemu dura shayxanatu nama wal jaalatu lamaan shayxanatu walitti buusee shayxana gargar fageessa. Garuu ammoo namni shayxana gara dhiiraatiin shamarrantu gara ofiitti jijjiira. Gara dhiiraatiin ammoo hiriyyaan nama sanaatu hiriyyaan kee atin beektu anatu wajjin mana akkana wajjin galaa ture inni nama akkasiiti nama akkanaati nama wal jaalatu lamaan gargar baasa. Akkuma sana shamarran illee yoo inni kan intala tana jaalatu taate ishiin akkasiitii mee akkanaatiif jettee mallaqaan gara ofiitti jijjiirti. Garuu wanni sun kan galma gahu hangammate ani hin argine. Jaalalli mallaqaanis hin bitamu. Jaalalli kijibaanis hin ijaaramu. Bultiin kijibaan ijaaramte kijibumaan diigamti jechuudha. Kanaaf ammoo obboleessa kiyyaa hajjii fi caaltuun baga walitti deebitanii isiniin jecha asumaan jechuudha. Baga warroota caaltuunis baga kamtu siif dirra ta'e baga kamtu dirra si dhahee argites siin jedha. Namoonni baay'een yeroo ammaa kana keessatti fakkeenya guddaa muca'ootanirraa shamarranis muca'ootanirraa akka fakkeenya fudhatani maaliif nama walitti deebisuu hiriyaa gaarii jechuunis nama akka Saidoo fi Abdii Huseenii jechuudha. Hedduu galatoomaa isiniin jechuu barbaada. Maaliif nama kana gaarummaa muca'oo sana argitanii namoota dhalaa mucaa kana jala deemu argitanii walitti isaan kanneen hunda milee isaa cabsitanii haadha manaa isaa yookaan bultii isaa taganamaa tagizee hiyyummaa keessa walitti dhufaniin baga walitti deebistanii galatoomaa isiniin jedha. Hedduu natti tola. Namni wal jaalatu tokko yeroo walitti deebi'u maaltu na ajaa'ibee namni ni ima wal dhabaa garuu caaltuu fi hajjii wal hin dhabne. Isin ammoo maatii biyya kiyya deemee maatii koolaala jettee deemte. Eegas ammoo ishiin akkamitti si gatti ishiin akkamitti akka si gooti jecha jedhuuni dhalaan lama itti rumtee lamaan keessaa taqqamuna ajaatte. Ani intala Harargeetii zayitii sitti naqaa itti baasawee ummata Harargee jechuun ummata kabajaa namaaf qabu jaalala namaa qabu si jaalannaan dhugaan si jaalatanii si jibbinaan onne marraa si jibbanii jechuudha. Garuu ati ummata Harargees bakka hin buutu ati bakka buutu kophaa kan kee mataa kan keeti maatii keetiif iyyuu bakka hin buutu jechuu barbaadeeti. Anis akka intala Oromoo takkatti kutaa dhaladheesanii bakka bu'u osoo hin taane maatii kiyyaafis bakka bu'u osoo hin taane ofii kiyyaafis bakka bu'a ofii kiyya qofaaf jechuudha. Kanaafuu yeroo nama wayiitti wal dhabdan ani intala akkasiitii jechi jedhamu sun dogongora. Dubartiin si jammar kutaan qabdu gandan qabdu tamatti dhattee hunda amma biyya kanatti biyyi kunillee kiyya dubartiin biyyi dhattee hundiyyuu biyyumatii isiitii jechuudha. Garuu bakka dhalatte san eessatti dhalattee dubartii eessaatti jedhanii akka aadaa Oromootitti gaafatanii jechuudha. Kanaaf jechuudha keessattuu namoota wal dhabu jidduu seentaniiti gara kaanillee gortanii gara kanaallee hin gorina. Maaliif shayxanni akkuma walitti buuseen deebisee walitti araarsa. Namni akkuma wal dhabuun deebi'ee walitti araarama.
garuu nuti ummata musliimaa taane namni waliif hin araaramne hin jiru. Ima waliif araarama. Kan nama wal ajjeeseeyyuu waliif afooyitu jedha. Sababbiin nuti ummata musliimaa waan taaneef amantaan kennallee nu daangessa jechuun barbaadeeti. Garuu dhalaan Oromoo keessaallee ijoolleen musliimaa waan hin taane walirratti raawwatu jechuudha. Nama wal jaalatu sana walitti fiduudhaaf osoo yaalii goote garuu gaafa tokko atis akka nama kanaatitti bultiin kee gaafa diigame namni wayii dhufee sirratti jaalatee namni wayii dhufee bultii ganama kan ganamaa wayii jaalattee abbaa manaa kan keessa wajji osoo jirtu tarii inni biyya biraa deemuu danda'a tarii biyya biraa deemuu dandeessa bakka sanatti yookaan inni ilma dhiiraa waan ta'eef qabuu hin dandeenye bultii biraa jaalata. Otoo an dubartii hangafaa ta'een irratti bultii jaalatanii mana anii fi inni waliin keessa jiraachaa turre sanni hiriyoonni ta'e dhufteeti irra jiraatte akkamitti dhagaamaa laata? Ofii keeti bakka bu'uus ilaali. Kanaafuu nama wal dhabu yeroo makamuu dhiirasaa ta'uu dubartiisaa ta'uu keessattuu nama wal jaalatu kanaan gara kamiinuu jaalalli dhugumaan gara kamiinuu hoo jiraatte akkuma taame ima walitti deebi'amu. Garuu jidduu kanatti kan gaafa sana abaluun kun nama gaarii ture abaluun sun nama gaarii turre kanaaf jechi jedhu walitti fuutanii fiddanii nama keessattuu nama bultii walii ijaaratee waliin jiru bultii nama sanaa jidduu seentanii bilis deebuudhaaf yaalina. Kan keellee akkuma sanatti waan deeggamuuf irraa waan beektu qabdu kan koollee yookaan akkanumatti deeggamaa jechi jedhu sammuu keessatti isaa dhagamu. Obboleeyyan tiyya keessattuu shamarran yeroo kanaa jechuudha. Maaliif yeroo nama wayii jaalattus kallattii afurii ilaaleetiin jaaladhu. Yeroo nama sanii siif hin taane akkaataa isaa siif ta'an jirre hin argite taanaan nama sanas waan inni wajjin keessa dabarsitan yookiin immoo waan inni siin jedhe waan wajjin gootan hin haasa'ina dhiisaatii irra tarii fi bultii kee ho'a bareedduu jiraadhu. Hanga viidiyoo biraatitti walitti deebinutti nagarnaa jiraadha. Assalaamu alaikum.